dhimma lammii kennaa mana hidhaa jirantu kinoo konsilaa Jiddaa kana nu deddeebisa. konsilaa Jiddaa jirra. እዚህ መዓት እናስተናግደው በቀን መዓት ሰው ነው። akkuma agartan kan nagaa obboleewwan kiyya hordoftoonni YouTube channel Naafi fi Kadir walirraatillee bannee turre jirtu enna iddoo adda addaatti namoota adda addaa erginee dhimma gartee hidhamtoota lammiilee biyya keenyaa kanarratti hojjechaatiin jirra. Inshallah torbee kana keessa wanna gaarii hin dhageenyenne hundi keenyaa abdiin eeggachaatiin jirra. Oduu haaroo fi oduu gartee adda addaa oduu barbaachisoo tahan kanaan booda qabannee isiniif dhiyaanna namoota amanamoo ta'an irraa jechuu barbaanneeti. Kanaan dura dheengadda torbee kutee obbo Leencoo Baatiidha ibsa wayii kanneetiin ture. Innis maali sababa iidaatiin wanni kun addaan citee iriftii fudhachuuf addaan citee ture. Ergasiin booda nullee sarviisa yookaan gartee tajaajila iddoo itti kenninu wal qixxeessaa turre. Fakkeenyaaf namoota gartee yeroo dhufan daqiiqaa 30 keessatti akka gartee lasbaasee muratanii asirraa bahan goosisuudhaatti jirra. Kanaaf nuti waa hunda xumurannee wanni nu barbaachisu amma jara waliin mari'annee jara amansiifnee akkaataa itti gartee lammiilee gara biyyaa deebisuun barbaachisu irratti qofa amma hojjechuu nu barbaachisa jechuudhaan dheengadda itti gaafatamaa ministeera dhimma alaa damee Afrikaatii waliin gartee mari'achaatiin ture. Jarri maal akka ja'an gartee deebii eeggachaa jiran. Amma wanni guddaan xiyyeeffannoon barbaachisaa maali warri jetta warroonni baay'een gaafiin kun mataa isin nyaatee maali iccitii wanna kanaa jechaatiin jirtan. Iccitii waan kana obboleewwan kiyya mataa isin hin nyaatin. Tokkoffaadha war mootummaan biyya kanaa kanaan dura war mootummaa biyya keenya kadhachaa ture hedduu kadhachaa ture obsanii fi dadhabanii amma aarii san lammiilee keenyatti bahaa jiran. Kanaaf amma wanni barbaachisu hundi karaa embaasiitiin dhiibbaa irratti godhameen dhumatee bakka jaahize yookaan qophaawaa ta'anii jiran. Duraan embaasiin qophaawaa hin taane amma mootummaa biyya kanaa kadhachaa jiran. Amma kun lammiileen kun hundinuu gartee Saudi Arabiyaa community Oromoo waliin taanee hunda isaanii akka gartee yeroo gabaabatti hojjetan irratti hojjechaa jirra. Akkasuma namoota gartee maneedhaa riyaa keessatti poolisoonni biyya tanaa tumaa jiran kana hunda safaaratti galmee gabaafnee jirra. Inshallah waa hundinuu numa hunda keenyaafuu furmaanni kan dhufu tahaa bakka jirtanii akka du'aayii gootan namni hundinuu waamicha kan koo isiniif dabarsuun barbaada. Odeeffannoo mimmiidhagoo fi odeeffannoo gartee haaroo gara qoonsilaa Jiddaatii fi Riyaadiin akka nurraa harkattan asumaan peejii YouTube keenya gartee subscribe godhuudhaan gartee waan odeeffannoo nuti guyyarraa gadi lakkifnu akka harkattan isiniin jenna. Arrarraa eegallaa guyyaan kun guyyaa gartee nagayaa milkii torbee milkii akka ta'u abdii qabna. Nagayaan nuuf jiraadhaa. Gaafii qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa.